Kaapitaala zeeroon ka'uudhaan waggaatti qarshii miiliyoona 100. Hayyee baga nagaan dhuftan mee jalqaba irratti maqaa keessa wal barree sana booda immoo amma hojii akkamitti irra jirtan dalagaa akkamiirra jirtu. Hanga xumuraatti nu faana bu'aan affeeraa kenna. Harboor Miidiyaa Neetwoork guyyaarra miiliyoonarootaan haara'aa yeroo ammaa dargaggoota keessaa uumamaa jiran akkamitti uumaman haala kamiin uumaman barataan baratee ba'e kan kufe maalirra jira kan jedhu immoo waliin daawwan affeerraa keenya waliin ta'a. Keessummaa addaa qabnaarraa dhimma ilma namaatti wal qabatee sammuu irratti yeroo baay'ee leenjii kan kennitan. Akkamitti hojii akkamii hojjete maal hojjete mallaqa ofii garamitti hojii jijjiiree garamitti mallaqa kana yoo hojiirra oolche akkamitti guddachuu danda'u kan jedhullee kana kanatti gorsanii kenna. Gama kanatti pilaaniiwwan yookiin karoorawwan hojii dalagaa biizinasi pilaan kan jedhamu sanfaa baasuu irratti dalagaa akkasumas immoo ijaarsammuu jechuun namni tokko saayikooloojii fi sammuu isaa kanaan maal fayyadamee waan jijjiiruu danda'a kan jedhu fa'aarratti leenjii kennachuudha. Gabaabumatti kana fakkaata. Hayyee ulfaadha. Mee leenjii kennitan keessa leenjii tokko lamaa isaa irra nu bahaa. Akkuma san immoo leenjiiwwan isin kennitan kuni iddoo kamitti kennitanii haala kamiin kennitanii akkamitti kennitanillee akkasumaan immoo waa'ee leenjii kanarraa nu goolabaa isin jechuu barbaada. Leenjiiwwan kan kennu daandilee onlaayinaatiin baay'inaan kan argattan jechuudha. Fakkeenyaaf tiiktookii namni maaliif fayyadamoo jettan kolfaaf qeeqaaf waan garaagaraa wal arrabsuu fa'aaf yaada irratti wal jijjiiruu fa'aaf fayyadamani. Ani immoo tiiktookii akka dhuunfaatti kan fayyadamu guyyaa tiiktookii eegalerraa kaasee jechuudha. Akka dhuunfaa keessa jalqaba amantiidhaaf eegalee ergas booda mootu hawaasni kiyya kun maal narraa barbaada kan jedhu leenjii hawaasatiif eegalu jechuudha. Haa ta'u garuu TikTok gubbaarratti leenjiiwwan garaagaraa ni kenna laayivii irra ta'ee jechuudha sa'aatii 4 ni fayyadama ture. Amma san guutumaan guutuutti dhiiseetiin gara yuutuubii deebi'ee TikTok irratti illee dabalata galii cinatti immoo galii qofaaf osoo hin hojjenne TikTokii hawaasa kiyyallee tajaajila ofillee haa tajaajilamuuf hojjetaa ture. Galii dabalataa hedduu qaba TikTokiin. Yoo waan gaarii irratti dalaydee yoo waan hamaa dalaydee galii inuma argatta garuu haa ta'uuti miidiyaa hawaasaa kanaa yoo biizinasa yookiin daldalaaf fayyadama galiidhaaf fayyadama. Isaan keessaa yuutuubii Harboor Miidiyaa Neetwoork jedhu ni qaba. Yuutuubii Harboor Miidiyaa Neetwoork jedhu cinatti immoo Facebook ni qaba. Gara laafoo kee kan jedhu Facebook as ni qaba jechuudha. Profaayilii isaanii wal fakkaata. Akkuma san immoo telegiraamaan argachuu dandeessan. Giruuppii telegiraamaas qaba. Harboor Inspire kan jedhu ni qaba. Irra caalaa YouTube Harboor Miidiyaa Neetwoork jedhu irratti dalaga jechuudha. YouTubein kun maal dalagaa jettanii leenjiiwwan garaagaraa achirratti fidee maxxansaa odeeffannoo haaraa fidee maxxansa waan nama inni fayyada jedhu jechuudha. Waan yeroo wajjin boba'ee deemu qofa osoo hin ta'in waan dhugaadhaan nama ni fayyada jedhee yaadu. Kanneen akka abjuu fi fa'aa kaayyachuu, kaayyoo gara fuulduraa qabaachuu, karoora qabaachuu akkuma san immoo jijjiirama jireenyaa mul'anni maal akka ta'e kutannoo maal akka ta'e kanneen ni qaba jechuudha. Leenjiiwwan akkana kanneen ni maxxansa. Xumura irratti immoo namni kamiyyuu jijjiiramuudhaaf jalqaba sammuu ofii jijjiiruu qaba, ilaalcha ofii yaada jijjiiruu qaba jechuudha. Sagantaa biraatiin immoo kan walitti deebinu ta'a. Isinillee istuudiyoo keessan affeertanii nu gaafachuu keessaniif horaa bulaa galatoomaa. Harboor Miidiyaa Neetwoork kana booda sagantaalee mimmiidhagoo ciccimoo hedduu qabate kan isinii dhiyaata. Hanga xumuraatti nu faana bu'aan affeerraa kenna. Horaa bulaa. Inisheetiivii asirratti argitan kana jechuudha. Inisheetiivii misooma lukkuu ni mirkaneessina jedha. Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Loogoo aanaa Nigiraa keessatti argamu jechuudhaan amma sa'a kanatti akka miseensi tokkootti illee hirmaata garee warra inisheetiivii kana keessaa nama hojii kanarratti gurmaa'e keessaa isa tokko. Maqaan kan koos Kaliil Arab Ahmed jedhama. Dhugaa isinii fi inisheetiivii kana keessatti sheedota hedduutu ijaaramanii namoota 20 irratti gurmeessuudhaan lukkuu 2,200 mootummaan keessa galchuun gabaa tasgabbeessuudhaaf waan karoorfame keessaa isa tokko. Yeroo hedduu namoonni yoo ilaaltanii dhimma handaaqoo yookiin lukkuu kanarratti gadi aanaa yookiin waan hojii salphaa hojii xiqqoo wayii godhaniitiin ilaalanii asumaan dhaamsan isin dhaabu maali bakkuma jirtanitti bakkuma kamiyyuu jiraadha rakkoon qabu wakti jiraattan mana keessan keessatti hojjetaa feetillee ta'e sadarkaa ministeerotatti illee hoogganaa feete ta'e sadarkaa xiqqaatitti illee qonnaan bulaa gaditti illee ati nama dafqaan bulaa feetillee ta'e
yoo dandeesse mana kee keessatti lukkuu horsiisi lukkuu takka killee takka guyyaan jalaa argadhu hindaaqoo takka irraa killee takka guyyaan argatte buuphaan takkittiin sun si fayyaddi kanaaf dhugaa yeroo jalqaba irratti gurmoofnu akka dhuunfaa kiyyaatti yaada kiyya ibsee waan baay'ee hangas mara bu'aa nu qabu yookiin immoo nama gammachiisu natti hin fakkaanne ture ergas booda garuu hedduutti gammade akkamitti gammadde naan jettanii hojichatti wachi seentee dhugaadhaan hojjettu taate industirii baay'ee guddaadha industirii amma maayikiroo irra gurmoofnu hojjennu kun jechuudha haa ta'uti namni kamiyyuu yoo hojjete sadarkaa kamitti jijjiiramuu danda'a yeroo baay'ee dogongorri keessa jiru maali ebalu sadarkaa kamirra jira sadarkaa kamirra jira waan jedhu fa'aa of jalatti ilaalleetiin waan hin taane irratti yookiin immoo ilaalcha hin taane fa'aa ofirra feene yaada faallaa yookiin immoo isaa negatiiving jedhamsan keesseen dhugaa dubbachuuf gandi kun akkaataan ittiin gurmeessan akkaataan ittiin ceesisaniitiin sadarkaa kanaan dhugaanii har'a lukkuu 2,000 nu kennanii viidiyoo irratti arguu dandeessu iddoo kanatti jechuudha viidiyoo as biratti isin maxxansu kana ilaala lukkuu 2,000 akkamitti akka nu kennanii lukkuun ammoo sadarkaa kamirra akka jirtullee dhugaadhaan har'a tanarra teennee yoo ka ilaallu taate waan raajiiti haa ta'u garuu namni hojiidhaaf kaka'umsi qabu tokko waan xiqqoo yookiin immoo xurree xiqqoo yookiin waan xiqqoo gufuu sitti taate yoo xurree sitti agarsiisan xiqqooma saniin kaatee milkooftee galma gahuu dandeessa. Ammallee waan isin jedhamu dargaggeessota keessattuu dargaggeessa jechuun dhaloota boruu kan biyya kana hoogganu kan biyya kana bulchu kan biyyi kun mootuu amaana nadaraan isii amaana irratti kufu jechuudha. Bakkuma jirtanitti hojiin xiqqaa jettanii hin uffatinaa. Waa lama sadi hubadhaa. Ani biyyaaf yookiin immoo gara addunyaa kanaa oguu dhufu waa buusuu dhufe moo addunyaa narraa waa buufachuu dhufte moo addunyaa tanarraayyuu waa buufachuu dhufe adda baafnee hubanna. Kanaaf dhaamsi guddaan ani isinidhaaf maali? Yeroo kenna waan hin taaneen araada hin taaneen gubnee dabarsuu caalaa yoo dandeenye waan xiqqoo irratti xiyyeeffannee mallaqa keenya san qisaasessuu osoo hin ta'in mallaqa takkittii qarshii takkittii qabu akkamitti boru qarshii takkittii san jalaa saantima 10 argadha. Ji'aadhaa akkamitti qarshii takkaan sun lama naa taati. Jecha muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed tokko immoo yeroo jalqabaatiif naafis hin galle waan tureefi hedduu itti qoosee kolfaa ture. Jechichi maal jedha? Daabboo muuzii nyaadhaa. Isin immootu garaa geeffattanii gaafa nyaattanitu dhufaa. San jechuun daabboo fi muuzileen enerjii humna sii ta'a. Deemtee daabboo muuzii nyaattee hojii kee akka barbaaddetti hojjettee akka barbaaddetti guddachuu dandeessa. San jechuun bara waan qabdanirraa qusadhaadha. Yoo guyyatti yeroo 3 kan nyaattu taate nyaata yeroo 3 nyaattu san haa ispeeshaalii qofa nyaadhaa nyaanni xiqqaan kun nan quufsu waddiifaa kasfaa nyaadhoo jette ganama irratti waan waddii sanirraa gatiin isaa gadi bu'u waan nyaachuudhaaf dirqama jiraachuudhaaf fayyadu akka haroon hin gogne akka raachiin dhumne fayyadu san fayyadan. Laaqana irratti akka barbaaddutti quufi nyaadhu. Irbaata irratti illee immoo qusannaan guyyaa tokkotti nyaata tokko dabarsite yoo ta'e guyyatti nyaata tokkoof qarshii 100 baafte yoo ta'e nyaata 3 irratti qarshii 80 nyaata yoo ta'e guyyatti qarshii 60 qusattee jirta. Ji'aan 800 akka fakkeenya xiqqoo sitti isinii kaa'e. Ati mana kiyyaa xaaradhaa kan nyaatsu rabbi maaltu na cinqe jedhuu dandeessa. Never. Asi nyaatsu rabbi illee haa ta'u ati immoo sababa geessuu qabda. Dhugaa dubbachuuf wanna ol kaahan ol kaa'anii fuudhanii jedhe Oromoon. Harree ol hin kenne boru eessaa ol kaanee fuudhuu dandeenya. Obboleessi kiyya qaalii kabajamaaf jaalatamaa viidiyoo kana daawwattu. Sa'aatii viidiyoon kun si ga'etti bakka jirtutti waan dandeettuun qusannoo irratti xiyyeeffadhu. Qusannaa jechuun coba xiqqoo har'aa kaayyoo fi karoora kee galma gahiinsa boruutiif daandii milkaa'inaa isa guddaadha. Namoonni hedduun iddoo kanatti wal jala miliqan jechuudha. Osuma deemtu kun kara mirgaa kun kara bitaas jalaa goree jechuudha. Kanaaf mootummaanis xiyyeeffannaa keessa galchee humni dargaggeessaa kana barateetiin bahaa dargaggeessii barana fakkeenya qormaata kutaa 12 namootaan 800 keessaa nama 20 qofatu dabre yeroo jedhan